Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bakka ga'umsa tuuristootaa hedduu kan akka paarkiiwwanii, godaambaa, gaalarii, siidaa fi kanneen biroos qabdi. Bakka ga'umsa tuuristootaa Finfinnee keessatti argaman kanneenis tuuristoonni biyyoota alaa fi biyya keessaa miiliyoona 7 olii waggaatti akka daawwatan ragaan ni argisiisa. Bara 2015ttis galiin birrii biiliyoona 39 olii damee kanarraa kan argame ta'uu Biiroo Aadaa, Aartii fi Tuurizimii magaalaa Finfinneetti qindeessaan garee misooma bakka ga'umsa tuuristootaa obbo Amaanu'eel Baabuu himaniiru. Tuuristoonni biyya keessaa biyya alaa hedduudha. Bara 2015 sababa lolaa fi dhukkubaatiin koronaatiin irra tullee keessattuu lakkoofsi tuuristootaa kan biyya alaa xiqqooshee ayirratu malee kan biyya keessaa akka dabaleedha. Fakkeenyaaf kan biyya keessaa miiliyoona 7 ol tuuristoonni magaalaa Finfinnee lixanii daawwachuu kan danda'an jechuudha. Kan biyya alaa immoo 600 fi 22 ol kan biyya alaa jechuudha. Galiin daawwattoota kanarraa argame immoo biliyoona 39 1.5 daawwattoota irraa argamuu danda'eera jechuudha. Paarkiin Addis Zoos paarkiiwwan daawwattoonni hedduun daawwatan keessaa isa tokkodha. Paarkiin Addis Zoo bara 2013 kantiibaa magaalaa Finfinneetiin eebbifamee daawwattootaaf ifa akka ta'e ni yaadatama. Egaa paarkiin Addis Zoo jechuudha waggaatti birrii miiliyoona 5 hanga 6tti galii akka argamsiisu odeeffannoon argannee ni argisiisa. Misgaanaa Tashoomaa daawwachiistuu paarkii Addis Zoo waggaa taatu paarkiin kun sadarkaa Afrikaatti sadarkaasaa kan eeggate akka ta'utti gurmeeffamee kan ijaarame ta'uu himti. Tajaajila nuulaannu maaludha? Bineensota garaagaraa biyya keenya keessa jiran kan akka leencaa, wild dog warra jennu, qoca umurii dheeraa warra qaban hanga umuriin isaanii 500 hin jiraatu jedhamee hamma waggaa 80ffaatti jiru jechuudha addana keessa. Fi wudimbii bineensota jedhaman babbareedoo as keessa jiranii uummataaf tajaajila laachaa jira. Sararaan hafee garuu bakka ijoolleetti bashannanan ijoollee itti taphatanii jechuudha. Innillee jira. Sanarra darbee garuu gibbichi baay'ee mijataa iddoo ta'ee fi giriinii iddoo ta'ee fi jechuudha. Mukoota babbareedoo dhedheeraa namoonni illee dhufanii as keessa taa'anii bashannanuu danda'u, kitaabota dubbisuu danda'u, cidha isaaniillee addaraasha waan adda addaa iddoo jiruudhaaf daseetiin iddoo jiruu fi as keessatti yeroo isaan godhatan ilaallaa jechuudha. Paarkiin Addis Zoo guyyaatti namoota 1,000 oliin kan daawwatamuu fi galiin olaanaanis irraa argamudha. Namoonni dhufanii daawwatan guyyaatti hanga nama 600 700 dhufu. Moor eewdiif qadaamii immoo hanga 1,200 yeroo eventii garaagaraa qopheessuun immoo 2,300 dhufuu danda'u jechuudha. Galiin keenya hanga miliyoona 6-7 jechuudha. Bara bajataa 2016tti bakka ga'umsa tuuristootaa irraa galii bara 2015 caalaa argachuuf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa kan jiru waggaa ta'u iddoowwan ga'umsa tuurizimii hojiin misoomsuu fi babal'isuus xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Bakka ga'umsa tuuristootaa hedduu qabna jedheedha. Paarkiinis jira, muuziyeemiinis jira, holqillee jira, bakki seenaan garaagaraa itti ta'e manneen jalqabee siidaan illee jijjiru. Kanneen kana tuuristootaaf iddoo gaarii michuu gochuudhaaf akka aadaa fi aartii tuurizimii Finfinneetti wantoonni nuti hojjechaa jirru jirra. Gama ispoonsaraatiin barbaaduudhaan illee wanta baay'ee hojjechaa eenyuma kanallee Maandeellaa muuziyeemii hawaasaaf illee akka banne garuu hanqinni wanta baay'ee wanta guunnu yoo jiraate iyyuu banbanaa jirra jechuudha. Kanaaf misoomsuu irratti xiyyeeffannoo goonee itti adeemaa jirra jechuudha.